Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan hordoftoonni Awwal tube channel jalatti argamtan. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan jiraattanii baga yoo nageessanii isiniin jedha. An obboleessi keessan Awwal tube yookaan Awwal Nasir Abbaa Jabal kanan jedhamu. Egaa wanni ani viidiyoo kanaan dhufee baay'ee natti tolee jira, gammachuun qaba. Gammachuun ani qabu nan ibsa. Gammachuuchi uummatatu subscribe dhiyeenya kana haaroonni na dhufee seenee hedduun gammadee jira, baay'ee natti tolee jira. Na jabeeffachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Warri sher naa gootan jechaadha, keessumaayyuu goofaree koo'ee obbeeyta akkasumas qarree koo atis naaf ulfaadhaa obboleeyyan kan kun isin jedha, galatoomaan isin jedha. Warri maatiin ta'in maal okottaa ammas maatii koo ta'aatiin itti dabalamaa waliin dirree YouTube kana haa babal'ifannuun isin jedha. Waa walirraa waa babararna, waan an beeku barachuu dandeessu, waan isin beektan isinirraa barachuu waan hin danda'uuf dirree YouTube kana keessatti akka wal arginee waliin yaada wal jijjiirru fi bu'aa isaa yookaan immoo firii gadi baanee wanta garagaraa hojjennu kanarraa firii wanta garagaraa toora foddaa kanaan hojjennu gara fuulduraatti arguuf deemna waan ta'eef, argachuu deemna waan barbaannu sana jechuu kooti. Waan ta'eef waan feenu argachuu waan deemnuuf jechuu kooti. Arguuf deemna yoo Rabbi jedhe inshallah. Akkasii maaloo isin immoo jaada viidiyoo kana akkuma argitaniin share subscribe godhi, ammumayyuu subscribe godhi, ammumayyuu deemiitti subscribe godhi. Warri maatiin ta'in kottaa maatii ta'a maaloo laayikii godhaa, ammumayyuu viidiyoo kana warri argaa jirtan isin jedha. Kabajamoo fi jaallatamtoonni qaqqaaliiwwan koo egaa uummanni Oromoodhaa kan addunyaa kana mara irratti argamtan hundumti keessan nageenyi Waaqayyo isin bira naaf jiraatu, nageenyi Rabbi isin bira naaf jiraatu jechuukooti. Qoreen miila keessaniin waraanin isinin dhukkubin fayyaadhaan naaf jiraadha. Hamaan isin argatin jedha, nagaa fayyaadhaan Rabbiin isin walumaaf nu haa jiraachisuun isin jedha. Egaa qabsaa'ota keenya mana hidhaa jiranus Rabbiin jechaadha bira nuuf haa jiraatu. Rabbiin uummata Oromoo bal'aa kana bira nuuf haa jiraatu. Akkasumas immoo ammas waamicha godhaatiin jira. Waamicha ni godhu ilmaan Oromoo warra chaanaal gurguddaa qabdan akka isin chaanaal qabdan irratti ummata Oromoo hidhamee mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana keessa jiruuf sagalee taatan, biyya Yaman keessattis akkasuma bakka garagaraatti hidhamee jiran waan ta'eedhaaf isin immoo warri chaanaaliin keessan guddatee jiru, warri dhageettii qabu, qaamni garagaraa warri isin qaamni garagaraa kun warri isin daawwatu akka isin dhagaanuuf iyya dabarsa sagalee ta'a fi ummata mana hidhaa jiru kanaaf isin jedhe asumaan waamichan isiniif dabarsa. Awwal tube kana irratti jechaadha, Awwal tube channel kana irratti jechaadha, dhaamsan isiniif dabarsaatiin jira. Obboleessi keessan wanti badee yoo jiraate na sirreeffadhaa. Ani nama sirraa'u nama balleessuus danda'u waan ta'eef egaa waliin haa imallu, galmi keenya galma bilisummaa ta'uun isiniin jedha. Wannan ittiin isiniin dhufuuf ni beektu akkuma ta'e ni beektu natti fakkaata. Akkuma ta'etti armaan durattis ilaalaa jirtan fakkaata sirboota artistoota keenya kan lubbuun jiruuf kan lubbuun hin jirre. Egaa nan sonaa jira jechaadha. Sonuun kuni waan hawwu sana argachuuf qirqixaan jira jechaadha. Maani sirba jechaadha. Sirban jaaladha, sirbuun fedha. Gara fuulduraattis waan ani itti karaa sophataa deemaa jiruuf sirbuun dirqama. Sirbuun faayidaan isaa immoo jechaadha gubaa aarii garaa kan koo keessa jiru fi gammachuu garaa koo keessa jiru kanan ittiin ibsadhu ta'a jechaadha. Kanaafuu waliin haboo arruun isiniin jedhee waamicha isiniif dabarsa. Narraan fagaatinaa. Warri maatiin ta'in kottaa maatii ta'a, ammumarraa kaasaatii wala guddifannuun isiniin jedha. Habashoonni nu mo'atanu yoo nuti wal guddifanne, yoo nuti waliin jiraanne, waliin humna taanee wal qabaanne taanaan gaara baana jechaadha. Waan hundaanuu ni mo'anna jechaadha. Bara baraan waa'ee tokkummaa maalii jedhamu kun garuu babaay'atee jira. Afaan malee kan tokko maarus baay'ee ni jiran sanatti fakkaatu. Maaloo gara bilchinaan wal cinaa dhaabbannu isin jedhee waamichan isiniif godhaa jira. Uummata Oromoo hayyoota gurguddoo hanga miti hayyuu ta'ee jirutti jechaadha.
tokkummaan isin dabarsaa ani qeerroo awwal naasir jechaadha yookaan awwaltuu jechaadha waamicha isin dabarsaa tokkummaa tokkoomnu qabsoo gara YouTube gara social media gara kamittuu yoo ta'u waliin jiraannu kutaan wal adda ta'uun qoonnee wali humnaa taanu waliin haa jiraannu nama bira dhaabbatamuun barbaachisuuf haa dhaabbannu isin jedha wala jabeessinu wal qeequun hin baay'isinaan isin jedha adara maaloo badin jira taanaan dhimma kutaan dhaqinaa dhimmuma namicha sanaa qofa dubbadhaati sirrii isaan sirraa achaadha nama waan ta'eef yoo sirraa hudhise ajandaan godhannu itti dhiifne bira tarra waan ta'eef akkas gaariidha bira tarra jechaadha irraa dubbataan oolu baay'ee jechaadha kalaas sirraa yoo dide itti dhiifne waan ta'eef itti dhiisuudhuma furmaata jechaadha wanni nu goonu waan hin jirreef jechaadha iyyaa in oolu jechaadha kutaa waan akkasiitiin akkasumas chaanaalii kana yeroo guddeemnu kutaa osoo laallee oromummaa qofa laallee waliin haa jiraannu ilmaan oromoo maaloon isiniin jedha kabajaa fi jaalalaan jechaadha isin gaafachaatiin jira ammumaayyuu hordoftoonni viidiyoo kana hordofaa jirtan hundumti keessan hordoftoonni Awwal tuubii kun isuma ammaa kana akka share gootanii ummata biraan naageessan subscribe like ammumaayyuu subscribe godhee miti sitti diimtuu sana laal diimtutti si jirtu sana laal tuqeetii gurraacha ammumaayyuu isiniin jedha kotta maatii taatee walitti dabalamnee haa jennuun isiniin jedha an obboleessi keessan Awwal naasir qabsaa keessan qabsaa oromootii qabsaa oromummaatii egaa wala jabeeffannu isiniin jedha Hacaaluun ni injifataa dhiigna cee ni mo'ataa dararamni jawwee fi yookaan dararamni jawaarii fi yookaan dararamni hayyoota keenya mana hidhaa keessa jiranii bilisummaa fi walabummaa kan ittiin goonfannu ta'a inshallah rabbiin jechaadha bismillahi ta'ala rabbiin bira nuuf jiraatee ni bahanii achitti nafanu inshallah rabbiin lubbuun nuuf haa jiraachisu isiniin jedha egaa yaadni yoo jiraate koomentii jalatti barreessaatii yaada keessan naaf ibsaa badii yoo jiraate na sirreessaa ani namaa nan sirraa jechaadha nan balleessas akkasin isiniin jedha egaa akkasumas immoo waa tokkoon dhaamaa sirba kanaan dura hojjedheetin ture sirba tokko jechaadha egaa halaala irratti wanti baay'ee namaaf hin mijaatu waan ta'eef akkuma egaa hanguma naa danda'ame jedheen ture sagalee saba kootiif ta'uuf jechaadha hayyuu kootiif warra hidhaa mana jiran jechaadha sanumaaf han bahee seera akkaataa akkan ta'etti dararamuun isaanii waan na aarsiif jechaadha sirba tokko hojjedheen ture tiraakii jechaadha Awwal naasir new music bara 2021 maal jedhee jira na jala viidiyoo koo jala seenaatiin ni argattu picturii viidiyoo irratti kan profaayila irratti kan argamu yoonii shoo jedheetti jira kanaafuu akka naa dhaggeeffatamu dhaamsa kan koo asumaan isin gaafachaa jira ummata mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana irratti dararamaa jiru maalus sagalee ta'a warra chaanaal gurguddaa qabdan ammas waamichan isiniif dhiyeessaa jira sagalee ta'a ummata keenyaaf akkasin isiniin jedha injifannoon kan abbaa haqaa PP nagaan naa hodha